jette garuu ana sirratti gaafiin kiyya ka dabarfachuun barbaadu Dr. Rahman kan nu dabarsuu qabdu dubartii ma biyya keessa jirtu abbaa manaa uduu qabdu abbaan manaa isii bakka biraa jiru namtichi qoxaarii sirreessuuf dhufellee oluma seenee hulaa siree abbaa manaa bira dhaqee hunda ilaalaa achuma taa'ee shaayillee danfisanii kennanii fi gaafa sadaffaa ammoo waliin ciisan kuni waan akkamii asirratti ammoo barnoota tafayyaallee nuu kenna tanallee takkamii nuu kenni taati dubartii jabduudhaa fi dubartii hayyuu ittala sikkoo mandoo keessaayyuu dhugaa baay'een nama jaaladhuu fi naman kabajuu nama amantaa isiitiin illee jabduudha nama sodaa tokkollee hin qabneedha bakki isiin dhuftellee bakki isiin itti dhalattellee bakki isiin itti guddattellee warra sikkoo mandoo keessa warra bishaan gamaa fi isin lamaan wal biraan nu argamuun keessan seenaa jeneraal Waaqoo Guutuutii fi seenaa jeneraal Jaarraa Abbaa Gadaa ammoo Dr. Najimiidhaa fi Dr. Rahmaa jechuun barbaadeeti. Asirratti dubartii akkanaatu jira wanta akkanaa kanan yoo ammoo nu maaf akkana goota yoo jenne dubbanne yookaan mallaqa naan kennu na jibbee biyya alaatti dubartii biraan irra fuudhee jettee maqaa si balleessi yookaan namuma dalagatuudhaaf dhufe olusuma seensiftee qoxaarii sirreessi jettee sobdee waamte qoxaarii naa sirreessaara jette atammoo xiqqoo turte kaameraa akkati gaxxamte hin beektu si yookaan siree kan kee irratti argite akkati dafqitee qaansiraa itti hojjettee siree kan kee tolfattee gabbartee itti fuute wantoota akkanaatiin nu dhibee ati maal jettanaa jedhiin Dr. Rahamaadhaani isinirraa saayilentii godhadheetiin isin dhageeffadha dubartii akkanaatti nu rokkise biyya keessatti nu warri daaskoraa maraanne gubanne mallaqa dalagannu achitti yookaan yoo ammoo nu waa hedduu miidhamne nuti asii qorran nu miidha achi ammoo dubartiin nu miidha achi ammoo qaansiraan bulatu kunoo indom nama gaarii nama si caal wajjiidhaan iyyuu duwaan akkasii goote mucaa riistiroo xaragufa wajjiidhaan nama tuffachuu duun ta'in hojiidha riistiroo xaraguunillee nama si madaalu wajjiidhaan wanni akkasii raawwateellee bareeda waan akkanaa kanan nu miidhaa jira jechuun barbaadeeti taa'ee isin dhageeffadha deebii kana ammoo Dr. Rahmaadhaaf isin lamaan baay'ee isin jaaladha isin kabaja. Subhanallah bakka wacaallee jira hopp sagalee xiyyeeffannanii dhageeffannaa fakkaata nama 38 nu dhaga'u jira waan ati amma jette kana hedduun itti qaanfadhe hedduu itti saalfadhe waan hedduu nama saalfachiisu waan hedduu nama qaanfachiisu jechuu keessattuu waan ilma muslimaa nama muslimaa tokkorraa hin eegamne namni dhiiraa tokko waytanni gadi ba'e jaartiin isaa nama mana fiddee akkas wajji gootu yoo arge wanni inni deebi'ee jaartiitiyya jedhee waliin jiraatuuf hin jiru xalaaquu qaba hiikuu qaba maaliif suni kabajaa isaan qabdu dhugumatti jaartiillee isaaf hin taatu jechuudha yoo ammoo isiin nama qabeenya qabu taate qabeenyaan isa bitattee qabeenya saniif jecha isii jala kataa'aa jiraatu taate qabeenya san rabbiin namaa kenna ifirraa biraa deemee ta biraa barbaadatuun taqlaaqa qabdu tanaamusa qabdu barbaadachuun gaariidha kanaaf shari'aan teennallee nama yeroo fuutan nama diinaa qabu filadhaan kanaaf tahe bakka jaarsin jirretti qoxaarii miti halkan 8 yoo dukkana keessa bule shaamaa qabsiifadhe irra naa wayya malee bakka namni dhiiraa mana hin jirretti nama biraa mana fiduuni kuni baalagummaadha dubartii akkasii ammoo waliin taa'uun faayidaan qabu ufumarraa hiikuutu afdalaan jedha viidiyoo irra waraabiyyatti ammoo irratti waraabuu hin danda'a. Irratti akka waraabduudhaa fi akkasumas dhiifama ofirraa xalaaqeen jira waan isin barbaaddu daran lakki unkaan isin qabeenya qabaattee na qarqaaruudhaa miti isii bira darbee maatii isii akka'u isiitii siree bitee ragaadhaan viidiyoo keessan Dr. Najimiidhaan nan erga akka'u isiitii siree bitee abbaa isiitii motora bitee waan hunda godhee fi bar isi matanatu namtichi kun maal asii godha guyyaa rabbi mara sanuu kiristaana namtichi qoxaarii naasirreessuu dhufe jette yookaan televiziyoonii wanna eelee naasirreessuu dhufe naan jette angaruu kaameraa bakka roottoon jirutti hin gaxxamee ture anas taa'ee isii ta'a waan isiin na sobdu kanatti dubbachuudhaa dhiise nama jaarsota walitti baaseetumaan viidiyoo kana jaarsotatti hin ergee ofirraa xalaaqe jechuudha kun maaseeta qabaa jechuu isin gaafachuu barbaadeeti. Maaseeta qaba irraayyuu dubbachuu hin qabdu maaliifii isii tana hiiktee isii tana xalaaqte nikaa isii irraa buuftee gargar deemtanii
waan isin dalaytu deebiteellee irraan dubbatini deebiteellee irraan haasayin maaliif dilii sirratti ta'a viidiyoo isiillee namaan ergin inshaallah rabbi nu mara haa qajeelchu. Akkas oduun ta'in mana lama kaartaa pilaanii waliin an kaleessa haadha manaati ijaa jedhee amanee fuudhee jaarsa ergaa qabduun dangodhee fuudhee booda dhumarra gaafa manaa baddu mana lama kaartaa pilaanii lama na jalaa fudhattee badde kanaafi mallaqa akkaawuntii isiirra galee isas na waakkattee jenna waan hundumaa ragaa jaarsotatti waan hin ergee jiruuf kana siin jedhe kana ammoo jaarsan barbaadaa jira. Kanuma jechuu barbaade kanarra wanni anarra gahe kana ilmaan Oromoo irra kan geenne atammoo dubartii jabdu waan taateef gara fayyaatiinis gara amantaa musliimaatiinis waan hin dabarsuu qabdu akka nuu dabarsituun barbaadeeti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Galatoom ulfaadhu ammoo ofirraa dhiisirraa naasayini waan isii rabbiin isiif haa araaramu isiillee haa qajeelchu. Garuu ana kalli yaala kiyyaata akka laalee arguutti irra hedduun dhiirri lafumaa ta'e hiikee bahi waan injee hunda hedduun bakka hedduutti waan dhalaa irratti argu namumti jaarsee fuudhee bultii jigu hunda sababa kan ta'u dhalama biraa dhufa waan hedduu laalu shakkiin ta'es amanamummaadhaan waan tokko arguun ta'es irratti harkatti qabachuun ta'es qabachuu dhabaaduu ta'e jalqaba wanni kun maddi isaa kan dhufu shamaruu biraa dhufa natti fakkaata. Sababa si gaa'uu danda'a. Abbaan manaa tokko akkuma buleessi keenya kan jedhee kanatti biraa gadi bahee sababa dalagaatiif sababa maaliiftiif wantoota hedduu arguu danda'a. Ilaalcha mana kana keessatti deemu ilaalcha afaan ishiirraa dhufu wantoota hedduu waan kanatti yeroo takkaan amma kallattii waan kana argee har'a bakka qabatamaan har'a dogongorri jira jedhee si hiikeen jiru amman har'as boruu waan kana irra deebi'aan hordofii godhu yeroo ishii manaa baasee deebitu yeroo ishii waan kana hunda erga wanni isaa gamteerra aan ta'e ayyaga yang benar jaga tadi ni dia naik ke jatuh si berasim madata wanni kun waa hedduu dhufanii bakkoota hedduutti waan argumbaan gatii kana ta'e lafu maakee dhiirri tokko sababuma takka malee taasii keenya rakkoo bahe manaan manju taasum yoo warra irraan qabne tarii immoo jaartii fa'aa fuudhee jaartii lammadaa irra fuudhee jaartiin qaxaatuudhaaf fa'aa akkasumaan fuudhee torban takkaa fi sii keenya jechuun hin danda'amu waroonni akkasii maaliif duraanis bultiif fuune ishii manaatiin sirreeffachuu. Amtuu dubartiin hundi gaarii dhiirri hundi gurrarraa cufattan maaliif yoo naan jette dubartiin hundi hamtuu dubartiin hundi gaarii dhiirri hundi hamaa dubartiin hundinis dhiirri hundinis gaarii jechuu hin dandeenyu ilmi namaa badaa fi hamaa waluma keessa jira garuu dhaamsa tokko tokko jira gisee namni dhaama isinii dhaame isin gurrarraa cufattan maaliif yoo naan jette biyya faranjii jiraattan ta'e bakkuma jirtanii fuudha dhaamsa obbolummaati kun maaliif biyya faranjii jira waan beekuuf yoo dubartii ta'ellee jalluma achi si bira jiru san fuudhi umriin teessanillee murteessaa yoo umriidhaan dubartii takka baay'inaan caaltan ta'e gonkumaa biyya dheeyxanii osoo kennaa dubartii daa'ima waggaa 18 fi birrii waliin si kannanillee hin fuudhin maaliif ati riserviidha. Kana jala murtee beekuu qabda. Waan hafe dhaqqabachuu qabda malee waan kiyya jechuu hin dandeessu. Maaliif kana hunda sarviis gootee fi ati achukku achi keessu ati hojjetaa isiiti. Jechuun tajaajilaa isiiti. Hojjettee isiin hafeedha. Namni isiin jaalattuu fi namni isiif jaarsa ta'u qabiraati. Kana fitti himuu qabdan. Parsantii 5 ga'u gadummaa guddoo dubartii waa kuufatti. Bakka itti waa kuufattu san keessa yoo wanni takka buute immoo waan san hibbata. Aniif oguu biyya dheeyxanii fuutan ifitti himaati hamtuu fi gaariillee miinsi madhajaa ifitti himaa kun siifii miti warroottan si booda jiraniif warra wanni akkanaan qulqulluu. Maashaallah. Faranjii jirru miidhamneerra sun itti hafuuftu barnoota hedduu namoota ana caala miidhamanitu kunoo jalaadhaan barreessaa jiranii leeloo itti nuufuufi rabbi sodaadhuuti itti fuufi dhugaa rabbi hin kutin addaan itti fuufi. Tola ya waan jechuu fedhillee jee waan takka irratti dabaladha. Waan jechuu barbaade. Fakkeenyaaf biyya Arabaa yoo jiraatte namuma biyya sana keessa jiruutu biyya saniitiif haala biyya sanii beekuu danda'a. Yoo biyyatti illee rabbiin sii dabarsee dubartii rabbi sodaattu taatee siif amanamtee si eeyitee biyya faranjii dhufte asis si amanamuu hin dandeessu. Maaliif yoo jette achi teessee isiin biyya tana khatti beeytu qabiraa. Hoggu as dhufte wanni isiin agartu qabiraa.
itti gaafatama waan jaan tokko hin qabdu. Namni hoo karaa si dura deeme xurree sii baasaa beeke. Xurree namni baasee sanarra deemti xurree ni beekani maal jaanii karaa afaan laqqoda naannawa keenyatti malee hin beeku xurree tana maal akkasiin taate xurree karaa bosona wayii kan namni dura deemee karaa sii baase jechuudha. Karaa namni si dura baase. Karaa sanarra deema. Karaa san baasuuf waggaa meeqa sirraa fudhate? Muka ta'uu qoree ta'uu san cufa qulqulleessite bakka ifeetu san bahuudhaaf yeroo dheeraa sirraa fudhate. Namni si booda dhufu san laaftutti karaa sanarra dabra. Yoomiyyuu waan ati karaa sanarra taate si hubachuu hin danda'u. Waggaa 100 biyya san keessa jiraatillee. Waan san namni san si hubachuu dhabuun kee ammoo si gubaati akka jaarsaatti yeroo san. Maaliif si guba? Gatii ati kafalte kana namni si hubachuu dhabuu caalaa wanni nama gubu hin jiru. Ni aarta. Bakka sanii wal dhabdan. Achi booda dimokiraasii fitinaa tana isiin hin agarre ni dhageesse. Wanni irraa beektu takka hin jiru. Dimokiraasii tana dheeteeti dimokiraasii kijibaa tanatti konfidensii akka waan ati dhalaas keessaa dhabdee yookiin isii gabroonfachuudhaaf yookiin isiin adda taatee biyyarraa isii fiddee akkasitti beektiyu. Isiin nama addaatti beekti ugguu biyya tana dhufte. Akkasitti akka ati kunuunsitu san feeti. Maaliin adda isii taate waan ji'ooti sammuu dimokiraasii jaan tana fayyadamte. Dimokiraasiin tun ammoo gaafa isiin waggaa meeqa naannoo isitee ilmaanii wajji rakkatte booda galtiif. Gaaf sanumaa sirreessuu hin dandeessu. Baalaansiin hogguu achi dhuftellee biyya kanatti kunillee nama miidha. Ta'achi nyaadhamuu caalaa. Waan akka itti gaafatama ilma namaa fudhachuu caalaa nama ulfaatu hin jiru. Keessaafuu yoo biyya jiraattan. Yoo biyya takka keessa jiraattan humaa takkaan niif hubatti. Akka gaarii beeytilleedha. Wanni ati gootuufillee isii biratti galata qabdi. Namni tokko amma ana ka'ee isnoo jirachuun namni tokko na dura gabbu'ee yoo makiinaatti tana namnummaan ollaa haa ta'u makiinaa tanarraa cabbii na hare. Gatii waan sanii ana qofaaf beeka. Gatii waan sanii ana qofaaf beeka. Yoo nama biraa ta'e namni tokko cabbii dhufee nama kaaniif gatii ni kenna. Hin kennu jechuudha. Saniifuu namni waan ati gootuu san galata isiitii fi gatii isii beekuu qaba. Yoo san hin beekne yoomiyyuu nageen argattu. Ati akkuma feete yoo jaalattellee namni waan ati gootuuf kana galata isaa siif hin beekne keessaa badaa deema. Gammachuun qabdu. Gammachuun baddee diigamisaa dhufaa achi booda gatiin ati itti kafalte achi booda biyyee nyaatti waggaa 3-4 booda. Daa'imni jidduu sana rakkata. Deebitee ammas biyyaa fixxa. Achi booda wanni ati tarkaanfii fudhattu maal? Dhalaa namni biyyaa fide jecha jiru kana siitutti fayyadama deebitee. Maaliif gubattee jirta ree? Dhalaa biyya baranjii fidanii akkana nama gootii dimokiraasii akkana nama gootii ati waan sirra gahee dubbatta. Hafi miskiina meeqa kasaniin gonii maqaatti fuudha. Waan akkasii jiraa jechuu barbaade. Namoota akka taanuma biyya tana keessa hojii jirtanii waliin dhuftan. Mirgaa fi dirqama isiin ni beekti. Gatii waan kana hundaa ni beekti isiin. Yoo wal dhabdan amala keessanii wal dhabdan malee gatii kee wallaaltee waliin dhabdan. Gatii birrii biyya tanaaf beekti. Gatii yeroo isii beekti. Gatii namummaa beekti. Mirgaa fi dirqama isii beekti. Laffaatee agartee beekti. Akka keetitti isiin illee karaa biraatiin xurree baastee dhufte atillee xurree baastee dhufte. Gatii jiruu beekta mi'aa jiruu beekta baalaansii godhuu ni dandeessa. Yoo wal dhabdan waan addaa irratti waan dhuunfaa dhabdan malee haala jechuun walgituu dadhabdaniitiin waliin buutan jechuu barbaadeeti. Saniifuu waa lama jaalachuun hin taatu yeroo hedduu dhiironni baay'inaan biyya faranjii jiran umrii tanatti miidhamtanii ijoollee fi kijibu san jala deemti. Nama hayaata isaatirraa iPhone tokko qabu qabeenya isaatitti beeku san jala deemti. Qabeenya ati laffaatee baankii guurtuu san waan takka itti mul'atu. Maaliif yeroo hojii deemuu hin dandeessu ture?